miseensota parlamaatiif jaarmee akka OPDO akka jaarmeetti miseensota parlamaatiif garuu dhaamsa hin dabarsu fooqii garjiisan keessatti naftan gandatti galtan Oromiyaa keessa akka duritti shallaluun hin jiru amma booda Finfinnee kan dhuftan maqaa ummata Oromootiin mindaa kan nyaatan maqaa ummata Oromootiin parlamaa keessa teessanii kan muydan maqaa ummata Oromootiin amma booda namni tokko Oromoo bakka bu'ee parlamaa keessa taa'ee muguun hin eeyyamamu hin danda'amu amma booda ji'a ja'a Finfinnee ta'anii ji'a takkitti galuun hin jiru takkitti sanillee uummanni ofitti hin galchu labsii kana hanqisuu dadhabdanii labsii kana ugguruu dadhabdanii deebinee anfillotti galla cirootti galla galamsootti galla shaashamannee galla you should not even think about it isinitti dhiibdu qeerroon ittillee dhiisuun qabdan isin warri qeerroo wanni godhamuu qabu amma maali tokko parlamaan kun wanni achi jiruu fi parlamaan waan sadiifi itti gaafatamummaan parlamaadha miseensa parlamaa tokko waan sadiifi heera mootummaatiif ummata isa filateef sammuu isaatiif akka isiitiif OPDO fi miti IHADEG miti Hawaatii fi miti abbaa duulaa fi miti mataa ofiitiif tokko sammuu isaaniitiif ummata isaaniitiif heera mootummaatiif akka amma duraatitti waan paartiin itti kennu qofa liqimsanii yookaan galan taate ummatatti galuun qabanii paartiin achumatti akkuma mana kenneefi achuma isaan teessisuu danda'uu qaba. Kanaaf ummanni keenya kan aanaa jirtan bakka bu'oota keessan maxxansaa jirra warra maqaa keessaniin taa'ee damooza Finfinnee nyaatu. Qabiilla keessa galu isinii maxxansinee jirra bilbila itti hima kuffisuu qaban waan kana. Kana kuffisuun biyya san gara dimokiraatiitti ceesisuudhaaf biyya san gaaga'ama balaa hamarraa hambisuudhaaf murteessaadha. You have historical responsibility waan kana gochuudhaaf. Kanaaf miseensota kana bilbila itti hima wanni ta'u hin jiru. Deengaddaa ila maaram dhufu malee walgahii seennu jettan. Homaa namni waan isin godhu hin jiru. Yeroo ammatti mootummaan sun waan akka nama godhuu hin dandeessu. Kanaaf mirga heera mootummaatiin isinii kenname. Quba keessanii waan kana kuffisuu dandeessan. Wanni kuni areef akkuma jennetti waan barbaachisaa akka hin taane, nasasarii akka hin taane. Waan rakkoo biyya sanii furuu akka hin taane. Inumaa waan rakkoo biyya sanii wal keessa xaxuu fi heera mootummaatii fi common logic ilma namaa diigu akka ta'e nu qofa osoo hin ta'in faranjoonni halkanii guyyaa mootummaa san qallabdee gamaa gamana kaabdee deemanii jirtullee hima jirti jechuudha. Kanaaf isin warri yoo faranjiin fagoorre jirtu mootummaa sana nurra keessee achitti isii qallabdu itti garagaltee sirrii miti kun ka'uu qaba jettuunitti isin warri bakka ummataa bakka buutanii jirtan waan kana dabarsuu dhabuun in my view is treasonous act. Kana kuffisuu danda'uu qaban ni dandeessan ammoo kuni hoggansa OPDO illee testii guddaadha keessattuu miseensota parlamaatiif hedduu testii guddaa.